1.1.3 Basic Concepts of Relation. Partii kana jalatti ammoo kan nuti ilaallu waa'ee konseptii riileeshinii ilaallachuudha. Viidiyoo kana yeroo jalqabdan like godhuudhaan jalqaba, akkasuma chaanala kanaaf yoo haaraa taatan subscribe godhuudhaan mallattoo notificationii kana tuquudhaan all irra kaa'uun irraanfatina yeroo an viidiyoo gadhiisu hunda akka isin bira ga'uuf jechuudha. In order to continue our study of functions, we introduce the more general idea of relation. As its name suggests, the concept of relation is familiar one. Akkuma partii jalqabaa irratti jenne functionii kana qo'atuudhaan duratti functionii bira ga'uudhaan duratti relationii yeroo introduce goonu relationiin akkuma concept isaa irraa hubannutti familiar one wanta maal ta'edha, baratamaa ta'edha jechuudha. Everyone has relatives or relations, father and the mother, brother and the sister, etc. Namni kamiyyuu relative qabaachuudha yookiin ammoo relationii qabaachuudha. Relative inni jennuun firummaa jechuudha. Kanaafuu father fi mother jidduu hariiroo jiran, akkasuma brother fi sister jidduu hariiroo jirantu jira. Kanaafuu isaan kana fakkaatan jechuudha. What may come as a surprise, however, is that this concept has an important place in mathematics. Inni kun konseptiin waa'ee relationii kun maatisii keessatti important place qabaachuudha, iddoo murtaa'aa ta'e qaba. Kanaafuu inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Let us start with an example taken from the everyday life in the relationship of fatherhood. The problem we set for ourselves is to describe this relation in mathematical terms. Problemiin waa'ee relationii kana jechuudha maalidha? Isa kana mathematical termiidhaan ibsuudha jechuudha. Inni kun problemii mataa isaa qaba jechuudha. If you think about this problem for a few minutes, you will probably find it somewhat more difficult than you expected. Isa kana yoo few minutesidhaaf kan think godhu taate, yaaddu taate, maal ta'uu dandeetta? Hanga yaaddee olitti difficult ta'uu danda'a jechuudha inni kuni. Although everyone knows what it means to say that y is father of x, it is not quite so clear how to put this in the language we use in mathematics. Fakkeenyaaf yeroo y is father of x yeroo jennutti inni kun relationidha jechuudha. Hariirootu isaan lamaan kanneen jidduu jira. Isa kana mathematical language dha yeroo ibsinutti inni kun maal ta'uu danda'a? Not quite ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu isa kana bifa salphaa ta'een hubachuu qabna jechuudha. In our daily life, we usually talk about relations between various things. For example, 7 is less than 9. 7 is less than 9. Addis Ababa is capital city of Ethiopia, while IBX is endemic to Ethiopia. Jireenyi keenya kan guyyaa guyyaa keessatti waa'ee relationii kana wantoota hedduu fayyadamuudhaan haasaa oolla jechuudha. Fakkeenyaaf 7 is less than 9 yeroo jennutti torba irra xiqqaa sagaliiti yeroo jennu, kanaafuu torbaa fi sagal maal godhaa jirra? Wal dorgomsiisaa jirra. Kanaafuu hariiroo isaan lamaan jidduu jiru himaa jirra jechuudha. Addis Ababa is the capital city of Ethiopia yeroo jennus akkasuma isaan lamaan kanneen jidduus maaltu jira? Hariirootu jira jechuudha. Addis Ababaan capital city Ethiopiaati yeroo jennutti jechuudha. Waaliyaa IBX is endemic to Ethiopia and so on. Waaliyaa IBX Ethiopia keessatti qofa argama yeroo jennus, kanaafuu waaliyaa IBX fi Ethiopia relate goone ordered pair bifa ta'een ibsaa jirra jechuudha. In all these cases, we find that a relation involves pairs of objects in some specific order. In this unit, you will learn, okay. Activity 1.3. Let set A contains the element 1, 2, 4, 6, 7, and the set B contains the element isaan kanneen yoo keessa qabaatan list all ordered pair x, y which satisfy each of the following sentences where x is an element of A and y is an element of B.
Kanaafuu elementiin A isaan kanneen yoo ta'an elementiin B ammoo isaan kanneen yoo kan ta'an taate bifa kamiin kaayedha bifa x, y tiin x-dhaaf isaan kanneen fayyadamna y-dhaaf isaan kanneen fayyadamna jechuudha. Garuu ammoo maal ta'uu qaba inni kun riileeshinii asiin gaditti nuuf kennamu kana hanga diitti kan jiru kana jechuudha. Irraa jalqabee hanga diitti kan jiru kana satisfy nuuf godhuu danda'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf A irratti x is greater than y yeroo jennu kana x'n irra guddaa maalii ta'uu qaba y ta'uu qaba. Kanaafuu as keessaa lakkoofsa guddaa yoo fudhannu as keessaa kan x irra xiqqaa ta'e fudhatuu qabna jechuudha. Kanaafuu isaan yeroo nuuf guututti inni kun riileeshinii ta'a jechuudha. A'n x'dha, b'n ammoo elementii maaliiti y'n elementii b'ti jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yeroo ibsinutti x is greater than y yeroo jennu kana x'n irra guddaa maaliiti irra guddaa y jechuudha. Kanaafuu isa kana lakkoofsota hedduu as keessaa baafachuu dandeenya. Fakkeenyaaf x keessaa waan yoo kan fudhannu taate waan irra kan xiqqaa as keessa waan hin jirreef kanaafuu inni kun hin ta'u. 2 yoo fudhannu kan 2 irra xiqqaa as keessa waan hin jirreef hin ta'u. 4 yeroo fudhannu 3 ni jira. Kanaafuu 4,3 tokko argannee jirra. Ammas 6 yeroo fudhannu 6,3 7,3 jechuu dandeenya. 7 as keessaa fudhanne jechuudha. Akkasuma 6,3 inni biraa ammoo inni biraa kan nuti fudhachuu dandeenyu as keessaa 6,5 6 asii yeroo fudhannu 5 asiin jira waan ta'eef kanaafuu 5 irra xiqqaa 6 waan ta'eef inni kunis ni ta'a jechuudha. Inni biraa ammoo 7,5nis deebii ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin deebii A ta'uu ni danda'an jechuudha. Hundi isaaniitu deebii A jechuudha. B irratti ammoo the sum of x in the y is odd. The sum of x in the y is odd. Ida'amni x fi y yeroo walitti hidhaanu odd nuuf kenna. Lakkoofsa maangoo nuuf kenna jechuudha. Lakkoofsa maangoo maal akka ta'e isinitti himee jira. Lakkoofsa maangoo jechuun odd jennuun kun lakkoofsa maangoodha. Kanaafuu isa kana yeroo lamaaf hirru lakkoofsa kana yeroo lamaaf hirru haftee qabaachuudha. Lakkoofsa akkasiitiin odd jennaan jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti isa kana hojjetuudhaan duratti odd fi odd plus odd lakkoofsa maangoo fi maangoo yeroo walitti hidhaanu maal nuuf kenna isa jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa maangoo keessaa tokko yoo fudhanne 1 fi 3 yeroo walitti hidhaanu 4dha. Kanaafuu even nuuf kenna jechuudha. Inni kun even isa kana adda baafachuu qabna jechuudha. Akkasuma odd fi odd plus eveniin ammoo maal nuuf kenna odd plus eveniin fakkeenyaaf 1 plus evenii keessaa 2 yoo fudhanne 3 nuuf kenna. Kanaafuu odd nuuf kenna jechuudha. Isa kana hubachuu qabna. Akkasuma even plus eveniin ammoo maal nuuf kenna evenii nuuf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf 2 plus 2 4dha. Kanaafuu haala kanaan isa kana hubannee maal hubachuu qabna. The sum of x in the y is odd nuun jedhe. Kanaafuu odd yeroo nuti arganu yeroo kam qofa yeroo odd fi evenii walitti hidhaanu jechuudha. Kanaafuu as keessaa waan yeroo fudhannu 1, evenii argatuudhaaf maal ta'uu qaba? Odd argatuudhaaf eveniidhaan walitti hidhuu qabna jechuudha. Kanaafuu 1,12 1,8 isaan kunniin jalqaba irratti isaan kanneen baafachuu dandeenya jechuudha. Waaniidhaaf maaliif fakkeenyaaf tokko ida'uu 12 meeqa ta'a 13. Kanaafuu 13 ammoo oddidha jechuudha. Akkasuma tokko ida'uu 8 meeqa ta'a 9 ta'a. 9 ammoo oddidha jechuudha. Inni itti aanu ammoo 2 fudhachuu dandeenya jechuudha. 2,5 yeroo jennu 7dha. Kanaafuu inni kunis maal ta'a? Odd ta'a jechuudha. Akkasuma 2,7 2,3
2,9 inni biraa 2dhaan xumuramee jira jechuudha. Inni biraa immoo haala kanaan hundi isaaniitu lakkoofsota hedduu baasuu dandeenya jechuudha. 4dhaafis yeroo fudhannu 4,5 4,7 4,9 4,3 akkasuma 6dhaaf 6,5 6,7 6,9 6,3 7dhaafis akkasuma 7,5 7, okay. Sorry, 7dhaaf 7, inni kun oodiidha waan ta'eef kanaafuu ivanii fudhachuu qabna jechuudha. As keessaa 7,12 7,8 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin deebii nuuf ta'an jechuudha. Inni itti aanu immoo C irratti kan jiru y is multiple of x. Y is multiple of x jechuun y'in x'dhaaf ni hirama jechuudha. Y'in x'dhaaf ni hirama. Y'in x'dhaaf hiramuu qaba jechuudha. Kanaafuu kan fudhachuu dandeenya tokko jalqaba irratti hunda wajjin ta'a jechuudha. 1,5 maaliif 5in y'idhaaf ni hiramu waan ta'eef 1,12 jennee waan wajjin hundi isaaniitu ni ta'an jalqaba irratti. 2 bira yeroo dhufnu ammoo 2,2 kan hiramu as keessaa 12 ni hirama. 2,12 2,8 dha jechuudha. 2dhaaf isaan lamaan kanneen jechuudha. 4dhaaf ammoo 4,12 ni hiramaa fi akkasuma 4,8nis ni hiramaa fi jechuudha. 4f kanaafuu 4dhaaf isaan lamaan kanneen ta'a jechuudha. 6dhaaf ammoo 6,12 qofa ta'a jechuudha. Kan 6 hiramu 12 qofa waan ta'eef as keessaa. Inni itti aanu immoo 7dhaaf kan hiramu 7,7dha jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin hundi isaaniitu deebii nuuf ta'an jechuudha. Isaan kanniinii fi tokko hunda wajjin yennee irraa kanaafuu 1,5 1,12 1,7 1,9 1,8 1,3 isaan kunniin hundi isaaniitu deebii C'dhaaf ni ta'an jechuudha. Inni D irratti arginu kun ammoo x is half of y jedha. X is half of y. Xin walakkaa maaliiti? Y'ti. Xin walakkaa y'tidha. Kanaafuu waan asii yoo fudhanne as keessa tuun jiraatu qaba dirqama maaliifi tokko walakkaa maaliiti? Walakkaa lamaati waan ta'eef kanaafuu tokko hin ta'u ani dhiifna lama waan as keessa hin jirreef jechuudha. Lama yeroo fudhannu as keessa 4 jiraatu qaba. Kanaafuu 4 achi keessa waan hin jirreef lamas hin ta'u jechuudha. Inni biraa 4dha. 4,8 maaliifi xin 4dha. Y'in ammoo 8dha. Kanaafuu walakkaa maaliiti? Walakkaa 8ti waan ta'eef kanaafuu inni kun ni ta'a jechuudha. 6 yeroo fudhannu 12 as keessa jira. Kanaafuu 6,12 ni ta'a. 7 yeroo fudhannu 14 ta'uu qaba. 14 waan as keessa hin jirreef kanaafuu deebiin keenya isaanuma kanneen ta'a jechuudha. Note in activity 1.1 kan amma hojjenne kanarraa jechuudha. We have observed the following. 1. In the case of relations between object in the parentheses order is important. Relationii wantoota lama jidduutti yeroo kennu orderiin bifa x, y jedhu kanaan kaa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. A relation establishes a pairing between objects. Relationiin maal godha? Objectiiwwan jidduutti hariiroo hariiroon akka jiraatu godha jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan kanneen activity kanarraa hubatuu dandeenya jechuudha. Therefore, from a mathematical standpoint, the meaning of relation is given below. Relation in jennuun kun definition 1.1. A relation is a set of ordered pair. It is denoted by R. Relation in ordered pair bifa ta'een bifa x, y is jennu kanaan kaa'ama jechuudha. Akkasuma kanaafuu a relation is a set of ordered pair yeroo jennu inni kun definition isaa ta'a jechuudha. Akkasuma
r'dhaan bakka buufannaa jechuudha. Capital r'dhaan. Mee example kanniin haa ilaallu. Given a relation R, the set of all ordered pair x, y of real number where y is greater than x, y yeroo greater than x ta'etti jechuudha. Kanaafuu relation nuuf kenname isa kami? Y is greater than x isa jedhu kana. Y is greater than x isa jedhu kana consider godhuudhaan gaafii kana hojjechuu qabna jechuudha. Tokkoffaa irratti maal jedhaa? Which of the following ordered pair belong to this relation jedha. Kanaafuu y'n irra guddaa x kan ta'e ilaaluu qabna jechuudha. Y'n irra guddaa x, kanaafuu inni kun deebii ni ta'a. Inni kun hin ta'u. Inni kunis deebii ni ta'a. Maaliif 1.1 jedhee dhaabate. Kanaafuu inni kun ammoo waan of biraa qabu waan ta'eef guddaadha. Inni kun hin ta'u. Inni kun ni ta'a. Minus irratti yeroo guddaadha waan ta'eef inni kun wal qixa hin ta'u. Inni kunis wal qixa. Inni kun irra guddaadha ni ta'a. Inni kunis guddaadha ni ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya isaan kanniin ta'a jechuudha. Kan right itti godhe kunniin deebii nuuf ta'anii. Lammaffaa irratti find a number c such that number c kana barbaadedha. Okay, a irratti 4, c jedha is in the relation jedha. Kanaafuu relation keenya maal jennee jirra? Y is greater than x jenne. Kanaafuu c kun 4 caala maal ta'uu qaba? Guddaa ta'uu qaba. Kanaafuu c is greater than 4 ta'uu qaba jechuudha. C is greater than 4. Kanaafuu c greater than 4 ta'uu qaba. Greater than 4 yeroo jennu 4 ol kan jiru 5, 6, 7 maal jedha lakkoofsonni hedduutu jira jechuudha. 4 ol. Kanaafuu lakkoofsonni 4 ol jiran hundi isaaniitu deebii nuuf ta'an jechuudha. B irratti ammoo -4, c jedha. Kanaafuu c'n maal ta'uu qaba? Greater than -4 ta'uu qaba. C irratti 4, c and c, 4 are both in the relation jedha. Maal jennee jirra? C'n fakkeenyaaf isa kanaaf deebii ta'uu kan danda'u c'n greater than 4 yoo ta'e qofa. Kanaafuu inni kun deebii kanaaf hin ta'a. Kanaaf ammoo deebiin c is less than 4 ta'uu qaba. C is less than 4 ta'uu qaba. Kanaafuu lakkoofsonni akkanaa hin jiran jechuudha. Fakkeenyaaf c'n lakkoofsa dhaabbataa wayiiti. Fakkeenyaaf isa kanaaf consider godhuudhaan 5 yoo fudhanne c equal to 5 yoo kan jennu taate kanaaf deebii ni ta'a. Garuu ammoo kanaaf deebii ta'uu hin danda'u. Maaliif 5, 4 yeroo jennu x is greater than y ta'e. X is greater than y ta'e. Garuu ammoo relationiin kennamaa inni y greater than x ta'uu qaba malee x greater than y ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu sababa saniif fakkeenyaaf c ammas deebinee yoo kan 6 fudhannu taate okay 6 sun ta'in less than kana fudhannu mee less than 3 haa fudhannu. 3 yoo kan fudhannu taate kan jalqabaa kun 4, c jechuun 4,3 ta'a. Kan lammaffaa ammoo 3,4 ta'a jechuudha. Maaliif bakka c kana lakkoofsa kana galfatuu qabna jechuudha. Lakkoofsa fakkeenyaaf 3 yoo kan jennu taate bakka lamaa hedduu 3 galfatuu qabna bakka c hin jirutti jechuudha. Kanaafuu y is greater than maal jennee jira? Y is greater than x jenne. Kanaafuu y'in 3 x'n 4dha. Kanaafuu inni kun sirrii miti jechuudha. Maaliif x'n irra guddaa y ta'e. Kana irratti ammoo sirriidha jechuudha. Kanaafuu tokkoof yoo deebii ta'u tokkoof deebii hin ta'u waan ta'eef kanaafuu inni kun deebii hin qabu jechuudha. No answer. Akkuma reefisni mul'isetti kanaafuu A'dhaaf deebiin isaan kanniini, B'dhaaf C is greater than 4dha. Inni kun greater than -4dha. There is no real number jedha asitti ammoo akkuma argaa jirru C irratti. There is no real number C that satisfies the relation R jedha. Kanaafuu inni kun deebii hin qabu jechuudha. No real numberidha. Lakkoofsi real numberii ta'e kan isa kan nuuf dhugoomsu hin jiru jechuudha. Is there more than one answer to each of these questions? Why?
Questioniiwwan kanniniif jedha. Questioniiwwan asiin olitti ilaalle kanniniif deebiin tokko ol jira jedha. Maaliif jedha akkasumas. As seen from the above example 1 irratti akkuma ilaalaa turretti question number 1 has only one solution. Question number 2 A and B have many solutions in the question number 2C has no solution. Kan jalqabaa irratti only one solution jedha. Inni kun one solution by the way baay'eedha jechuudha. Deebiin kenna baay'eedha. One solution jechuun dandeenyu. Question number 2 irratti ammoo A fi B many solution dha. Kanaafuu inni kun sirriidha. Akkuma ilaalaa turretti greater than 4 yeroo jennu lakkoofsota hedduu jira. Kanaafuu deebii hedduu argachuu dandeenya. Kan jalqabaatis many solution dha malee only one solution inni jedhu kun sirrii miti jechuudha. C irratti ammoo since an ordered pair of real numbers can be pictured as point on the graph, we can use graphs to represent relation R as R is the set containing ordered pair such that yeroo pointiiwwan yookiin ammoo nambariiwwan nuuf kennaman giraafiidhaan fayyadamnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkuma asiin dura kaa'aa turretti haala kanaan XY kaafatuudhaan sanbooda pointiiwwan irra kakkaa'uudhaan sanbooda maal godhaa turre pointiiwwan sanniin wal qabsiisaa turre jechuudha. Akkuma arginu haala kanaan wal qabsiisaa deemuu dandeenya jechuudha. Akkuma jalqaba hojjennetti jechuudha. Inni kun homaa waan nama dhibuun qabu haala sanii ilaaltanii hojjetuu dandeettan jechuudha. Exercise 1.3 given a relation set of all ordered pair x, y of real numbers where y is less than x. Relationiin ammas haala kamiin nuuf kenname y irra xiqqaa x tidhee nuuf kenname jechuudha. Which of the following ordered pair belongs to the relation? Y isa kana consider godhuu qabna seeraan. Y irra xiqqaa maalitii? X ta'uu isaa haala kanaan erga beekne booda kanaafuu kanneen keessaa kan deebii nuuf ta'u isa kamidha? Kamtu deebii nuuf ta'aadha? Y irra xiqqaa x. Kanaafuu inni jalqabaa kun deebii ni ta'a. Inni lammaffaa irra guddaadha. Kanaafuu inni kun hin ta'u. Inni itti aanus irra guddaadha. Kanaafuu inni kunis hin ta'u. Y'n maal ta'uu isaa hubachuu qabda. Y'n irra xiqqaa ta'uu qaba jechuudha. Y'n irra xiqqaa ta'uu qaba. Inni kunis irra guddaadha. Kanaafuu hin ta'u. Inni kun 0.2 0.1 dha. Kanaafuu inni kun irra xiqqaadha jechuudha. Inni kun deebii nuuf hin ta'a. Inni kun wal qixaa hin ta'u. Inni kun irra xiqqaadha. Kanaafuu inni kunis deebii nuuf hin ta'a. Inni kunis deebii nuuf hin ta'a jechuudha. Kanaafuu tokko kana afran kunniin deebii nuuf ta'an jechuudha. Find a number n such that jalqaba irratti n kooma 0 dha. Lammaffaan ammoo 0 kooma n dha jechuudha. Ammas maal consider godhuudhaan isa kana consider godhuudhaan maal jennee jirra? Y'n irra xiqqaa x ti jenna. Relationiin kennaa Y'n irra xiqqaa x ta'uu qaba. Irra xiqqaa x ta'uu qaba. Kana jechuun x'n guddaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu n is greater than 0 ta'uu qaba jechuudha. Lammaffaadhaaf inni kun tokkoffaadhaaf jechuudha. Tokkoffaadhaaf isa kana ta'uu qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf greater than 0 jechuun waan fudhachuu dandeenya. 1.0 yeroo jennu kanaafuu isaan lamaan kanneen keessaa kamtu guddaadha? X tu guddaadha jechuudha. Y'n xiqqaadha. Y is less than x waan jenneef. Inni itti aanu ammoo maal ta'uu qaba? N is less than 0 ta'uu qaba. Maaliif asirratti n'n fakkeenyaaf -1 yoo fudhanne 0, -y yoo kan jennu taate -1 jechuun less than x dha jechuudha. Kanaafuu y is less than x dha waan ta'eef kanaafuu sababa saniif isa kana nuuf ta'uu qaba jechuudha. Haala kanaan isaan kanneen consider godhuudhaan yeroo kamiyyuu yeroo hojjennu jalqaba irratti maal consider godhuu qabna? Relation nuuf kenname consider godhuudhaan haalaan erga hubannee booda san booda deebiin baay'ee salphataa jechuudha. Example 2 irratti let R be a relation of the set of all ordered pair x, y of natural numbers where y is multiple of x, then which of the following ordered pair belong to R?
ammas relation nuuf kenname maalidha y is multiple of x isa jedhu kan y maaliif hirama x dhaaf inni hirama jechuudha kanaafuu isan consider goone kanaafuu bifa salphaa ta'een hubachuu dandeenya jechuudha y kalmaffaati jennee jirra kanaafuu 4 lamaaf ni hirama kanaafuu inni kun deebii nuuf hin ta'a 3 4 ni hiramu kanaafuu inni kun deebii hin ta'u 9 3 ni hirama kanaafuu inni kun deebii nuuf hin ta'a inni kunis ni hiramu waan ta'eef deebii nuuf hin ta'u kunis deebii nuuf hin ta'u inni kun waliif ni hirama waan ta'eef deebii nuuf hin ta'a inni kunis ni hirama deebii hin ta'a kunis ni hirama deebii ni ta'a inni kun ni hiramu kanaafuu deebii hin ta'u jechuudha kanaafuu deebiin kenna solution irratti akkuma arginu 2,4 3,9 7,7 3,12 isa kana jechuudha 6,18 kanaafuu haala kanaan bifa salphaa ta'een hubachuu dandeenya jechuudha example 3 irratti in the set of all ordered pair triangle 1 triangle 2 of triangles where triangle 2 is congruent to 1 isa kana jechuudha ammas relation nuuf kenname does the ordered pair triangle 1 triangle 1 belong to this relation for any triangle 1 y jedha kana jechuun triangle lamatu nuuf kenname triangle 1 fi triangle 2 nuuf kenname jechuudha rog-sadee tokkoffaa fi rog-sadee lammaffaadha rog-sadee tokkoffaan fi rog-sadee lammaffaan congruent dha jechuudha waliif triangle 2 yookiin ammoo rog-sadee lammaffaan rog-sadee tokkoffaadhaan wal fakkaatadha kanaafuu wal fakkaatu isaa jechuudha wanti asirratti akka relationitti nuti hubachuu qabna wal fakkaatu yookiin ammoo walitti galu wal qixa ta'uu jechuudha gabaabumatti congruent jechuun walitti galuu ta'uu isaati does the ordered pair triangle 1 triangle 1 jedhe ammasitti triangle tokkoffaa fi triangle tokkoffaa yeroo wal bira fennu walitti galuudha isaan kunni wal qixa jedha kanaafuu y nuun jedhe wal qixa moo wal qixaa miti isa jedhu hubatuudhaaf isaan kunniin wal qixa jennee congruent jedhanii deebisuu dandeenya maaliif y waan jedhuuf triangle kamiyyuu waliif congruent dha jechuudha wanti kamiyyuu mataa isaatiif fakkeenyaaf ufuma yoo fudhanne mata makiyya yoo fudhadhu anuma yoo kan fudhadhu taate ani anaaf maalidha walitti galuudha jechuudha kana jechuun wal qixa kanaafuu wanti kamiyyuu mataa isaatiif maalidha congruent ta'uu isaa hubachuu dandeenya jechuudha akkuma arginu yes jedha because any triangle is congruent to itself triangle kamiyyuu mataa isaatiif maalidha congruent dha walitti galuudha jechuudha note x and y components that constitute the ordered pair in the relation do not need to be numerical x y component irratti lakkoofsonni kaaman kunniin dirqama maal ta'uu hin qabanii lakkoofsa qofa ta'uu hin qaban jechuudha maaliif yeroo tokko tokko maqaas ta'uu danda'an jechuudha for example assume that a table 1.3 1.4 jechuu barbaadeeti below depicts 10 regions in the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the corresponding number of representatives in the House of Representatives as of July 2030 Ethiopian calendar. Inni kun namoota ummata bakka bu'anidha jechuudha. Number of representatives Afaarin irraa namoota meeqa namoota 8 Amaaraa irraa namoota 138 Beenishaangul Gaambeellaa Hararii Oromiyaa jedhee haaluma kanaan itti fufaa jechuudha kanaafuu isaan kanniin bifa relationitiin yeroo kennutti this data describes a relation with ordered pair fakkeenyaaf Tigraay namoota meeqa namoota 38 Amaaraan namoota 138 Oromoon namoota 178 kanaafuu yeroo tokko tokko maqaas fayyadamnee wantoota garagaraa fayyadamnee xy coordinate irra kaa'uu dandeenya jechuudha kanaafuu yeroo hunda dirqama lakkoofsa qofa ta'uu hin qabaatu jechuudha exercise 1.4 if r is
a relation of set of ordered pair x comma y of real numbers such that y equal to 3x minus 2 is relation, then list some ordered pair belongs to R. Relation nuuf kenname isa kami y equal to 3x minus 2 isa jedhu kana. Y equal to 3x minus 2 isa jedhu kana jechuudha. Kanaafu at least some ordered pair jedha. Kanaafu muraasa isaanii kaa'edha. Hedduu baasuu dandeenya. Kanaafu sanniin keessa fakkeenyaaf x1 yoo goone x1 goone haa hojjennu y equal to haala kanaan yeroo isiniif kennamutti kan barbaadan kennatudha. Yoo barbaadan y dhaaf lakkoofsa barbaadan kennitanii, yoo barbaadan x dhaaf lakkoofsa barbaadan kennitanii relationii kana hojjetuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf x dhaaf 1 yeroo kennu maal ta'a 3 times 1 minus 2 dha. Kanaafu y equal to 3 times 1 in 3 dha minus 2. Kanaafu y equal to 3 minus 2 jechuun 1 ta'a jechuudha. Kanaafu y nis maal ta'a 1 ta'a jechuudha. Kanaafu haala kanaan akka barbaadetti kennee hojjetuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf y dhaaf kennee hojjedhu. Y dhaaf maal haa kennu 0 haa kennu. Y dhaaf 0 yoo kenne x maal ta'a isa jedhu hojjedha jechuudha. Kanaafu y equal to 3x minus 2 isa jedhudha. Kanaafu y maalidha 0 jedhee jira. Kanaafu 0 equal to 3x minus 2 dha. Sanbooda maal godha 2 as dabarfadha jechuudha. Kanaafu 2 equal to 3x ta'a. X argatuudhaaf over 3 ta'a jechuudha. Kanaafu x maal ta'a 2 over 3 ta'a jechuudha. 2 over 3. Kanaafu haala kanaan lakkoofsa barbaade kennuudhaan isa kana hojjetuu danda'a jechuudha. Hanga barbaadan baasuu dandeettanii isa kana haala kanaan fayyadamuudhaan jechuudha. Let R denote the set of ordered pair x, y of real numbers where y equal to x cube. Relation naaf kenname isa kami y equal to x cube isa jedhu kan. Find the ordered pair belonging to R in which have the following first integers. First integer isa yoo isaan kanniin kan ta'u taate kanaafu relationii barbaadidha. First integer jechuun x jechuudha. X isaan kanniin yoo kan ta'u taate fakkeenyaaf x 0 yoo kan ta'u taate x 0 yoo kan ta'u taate y maal ta'adha. Kanaafu y equal to 0 cube godhuudha jechuudha. 0 cube yeroo godhu maaluma ta'a 0 ta'a jechuudha. Kanaafu 0 0 ta'a. Inni ta'anu fakkeenyaaf 1 yeroo fudhadhu 1 x 1 dha. Kanaafu y equal to x cube dha. X 1 dha. Kanaafu 1 yeroo cube godhu 1 ta'a jechuudha. Inni ta'anu ammoo 2 yoo fudhadhu ammoo 2 yeroo cube godhu maal ta'a 8 ta'a. Minus 2 yeroo cube godhu maal ta'a minus 8 ta'a. Haaluma kanaan itti fufaa deemaa jechuudha. 8 yeroo cube godhu maal ta'a. Kanaafu 512 ta'a. Akkasuma lakkoofsota hundayyuu maal godhudha. Isaan kunniin x dha waan ta'eef relation ammoo y equal to x cube dha. Kanaafu x isaan kanniin waan ta'eef lakkoofsota kanniin cube godhuudha jechuudha. Lakkoofsota kanniin cube godhuudha. Kanaafu x itti aanu maalidha 1 over 5 dha. 1 over 5 dha. Y argatuudhaaf jechuudha kan nuti cube goonuuf. Kanaafu 1 yeroo cube ta'u 1 ta'a. 5 ammoo 125 ta'a. Kanaafu 1 over 125. Inni biraa ammoo 3 dha. 3 yeroo cube goonu maal ta'a 27 ta'a. Akkasuma minus 3 ammoo yeroo cube goonu maal ta'a minus 27 ta'a jechuudha. Kanaafu haala kanaan hojjetuu dandeenya jechuudha. B irratti ammoo find the ordered pair belonging to R which have the following second integer. Inni kun ammoo second integer naan jedhe. Kanaafu y dha jechuudha. Kan naaf kenname y dha. Kanaafu x barbaadu qaba jechuudha. X barbaadu qaba. Kanaafu haala kamiin barbaadna? Y equal to x cube dha. X cube dha. Kanaafu y ammoo maal naan jedhe 8. Fakkeenyaaf jalqaba irratti 8 naaf kennee jira. Kanaafu x cube dha jechuudha. X cube kana argatuudhaaf maal godha? X argatuudhaaf under cube root dha. Kanaafu inni kun kanaan yeroo badu x maal ta'a? Inni kun cube root jalaa yeroo ba'u
2 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa 2,8 ta'a jechuudha. Haalumsaniin hojjenna jechuudha hundi isaatu. Fakkeenyaaf -1 yeroo cube jalaa bahu maal ta'a? -1 ta'a. Kanaafuu -1, -1 dha jechuudha. -18nis haalumsaniin -18 yeroo cube jalaa bahu -2 ta'a jechuudha. Inni biraa immoo -27 dha. -27 yeroo cube root jalaa bahu -3 ta'a. Inni xumuraa immoo 1/27 dha. Inni kun 1 yeroo cube jalaa bahu 1 ta'a. 27 immoo 3 ta'a. Kanaafuu haala kanaan hojjetuu dandeenya jechuudha. Doomeenii fi reenjii yeroo ilaalutti ammoo any set of ordered pair x, y is called a relation in x in the y. Set of ordered pairing kamiyyuu bifa x, y tiin yeroo nuuf kennaman relation in x in the y jennee waamna jechuudha. The set of first component in the ordered pair is called domain of relation. First componentiin maal jedhamee waamama? Domain jedhama. Second componentiin ammoo maal jedhamee waamama? Range jedhamee waamama jechuudha. Fakkeenyaaf 2,3 yeroo jennu inni jalqabaa kun domain dha, inni lammaffaa ammoo range ta'a jechuudha. Activity 1.4 for the relation R given by the set of ordered pair isaan kanneen jechuudha. Determine the domain in the range of R. Domainii fi range barbaadidha. Kanaafuu kan jalqaba irratti jiran hundi isaaniitu maal ta'anii? Domainii ta'anii jechuudha. Fakkeenyaaf 5 -2 5 irra deebi'ee -2 irra deebi'ee. Kanaafuu isaan lamaan kunniin maal ta'anii? Isaan lamaan kunniin x yookiin ammoo domainii ta'anii jechuudha. Yoo irra deebi'e lakkoofsuma tokko of keessaa fudhanna, lama irra deebinee hin fudhannu jechuudha. Reenjiin ammoo y dha. Y'n ammoo kan lammaffaa kanniini. Fakkeenyaaf 3 3 4 2 asiriin ammas irra deebi'e. Kanaafuu isaan sadan kanniin ta'a jechuudha. Haala kanaan domainii fi reenjii bifa salphaa ta'een baasuu dandeenya jechuudha. Determine the domain in the range of relation with ordered pair. Isa kanaafis domainii fi reenjii barbaadedha. Kanaafuu kan jalqabaa hundi isaaniitu maal ta'an isin jedheera? Domainii ta'anii jechuudha. Fakkeenyaaf -2 1 -1 0 4 3 isaan kunniin maalidha? Domainidha jechuudha. Reenjiin ammoo kan lammaffaa irra jiran hundi isaaniitu reenjii ta'anii jechuudha. Baay'ee salphaadha. Bifa kana yoo kan nuuf kennamu taate write some ordered pair that belong to the relation R which contains the set of ordered pair x, y such that y equal to 2x. X in the y are members of integers. Find also domain in the range. Inni kun ammoo maal jedha? Maal barbaadedha? Ordered pair haala kanaan yeroo nuuf kennamu x, y dhaan relation nuuf kennamu y equal to 2x isa jedhu kana. Kanaafuu x fi y maalidha? Integeridha jechuudha. Kanaafuu isaan kanniiniif domainii fi range barbaadidha. Akkasuma isaan kanaaf ammoo example kennidha. Some ordered pair. Kanaafuu maal isin jedha jira? Bifa kanaan yoo kan nuuf kennamu taate y equal to 2x jedhee haala kanaan yoo nuuf kenname, yoo barbaanne x dhaaf lakkoofsa barbaadne kennuudhaan fakkeenyaaf 0 yeroo kennuuf y maal ta'a jennee barbaannaa jechuudha. Kanaafuu y equal to 2 times x maalidha? 0 dha. Kanaafuu y equal to 2 times 0 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 0,0 isa jalqabaa haala kanaan barreeffachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan ammoo y dhaaf lakkoofsa kennuudha. Y dhaaf lakkoofsa yeroo kennu lakkoofsa barbaanne kennina. Maal nuun jedhee jira? Integer nuun jedheera. Kanaafuu integerii barbaanne kennuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf y dhaaf -1 yaa kenninu. -1 equal to 2x dha. Kanaafuu x barbaaduudhaaf over 2 jennaan. Kanaafuu x maal ta'a? -1/2 ta'a. Y dhaaf ammoo maal kennine? -1 kennine turre jechuudha. Kanaafuu inni kunis example isa kanaati jechuudha. Fakkeenyaaf ammas x dhaaf 2 haa kenninu. X dhaaf 2 yeroo kenninu maal ta'a? Y equal to 2 times 2 ta'a. Kanaafuu 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan
example baay'ee kennuu dandeenya. Doomeenii fi reenjii isa jedhuudhaaf ammoo doomeenii fi reenjiin or real number lamaan iyyuu or real number jennee haala saniin ibsuu dandeenya jechuudha. R contains some set of ordered pair fakkeenyaaf isaan kanneen haala amma hojjenne kanaan hojjenne argachuu dandeenya. The domain of the relation R is the set of all integer and the range of the relation is the set of all even integer jedha. Kanaafuu fakkeenyaaf yeroo maal jennee jira doomeenii fi reenjiin intijeridha lamaan iyyuu intijeridha. Kanaafuu x dhaaf lakkoofsa barbaanne intijerii barbaanne kennuu dandeenya. Kanaafuu sababsaniif all integer jennee waamna jechuudha. Reenjiin ammoo reenjiin relationii kana the set of all even integer. Akkuma arginu yeroo hojjennu hundayyuu maal ta'aa jira evenii nuuf ta'aa jira jechuudha. Evenii nuuf ta'aa jira fakkeenyaaf inni kunis evenii nuuf ta'aa jechuudha 4 maal jennee yeroo hojjennu kana x dhaaf integerii barbaanne yoo kennu taate y equal to 2x dha. Fakkeenyaaf y -1 yoo kan kennu taate -1 yoo kan kennu taate y maal ta'a -2 ta'a. Kanaafuu ammas maal ta'e inni kun evenii ta'aa jira jechuudha. Ammas y equal to 2 times 4 jennuun maal nuuf ta'a 2 times 3 jennuun 3 yoo kan jennuun taates maal ta'a 6 ta'a. Kanaafuu 2,6 nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu ammas evenii ta'aa jechuudha. Sababa saniif all even integer jedhee nuuf ibsa jechuudha bakka kanatti. Example 3 irratti ammoo find the domain in the range of each of the following relation. Isaan kanneeniif doomeenii fi reenjii barbaadedha. A irratti maal jedha? R is the set of ordered pair x, y such that y is square root of x jedha. Square root of x. Isaan kanneeniif jalqaba irratti example kenneef yaa ilaallu. Y is square root of x jedha. Kanaafuu fakkeenyaaf x dhaaf maal fudhannu 1 yeroo fudhannu square root 1 maal ta'a 1 ta'a. Akkasuma x dhaaf 2 yeroo fudhannu 2 isoo ta'in 4 yeroo fudhannu lakkoofsota raadikaala jalaa fudhachuu qabna x dhaaf. Maaliif y square root dha waan ta'eef square root 4 meeqa ta'a 2 ta'a. Akkasuma 9 yeroo fudhannu 9 ammoo square root isaa 3 ta'a. Kanaafuu haala kanaan erga barbaanne booda kanaafuu asitti amma doomeenii fi reenjiin maal jennee ibsina? Domain is the set of all real number x. All real numbers contain set of real number x. X is greater than or equal to 0 and the range is the set of real number. Y is greater than or equal to 0 jedha. Kanaafuu asitti yeroo haala kanaan fudhannu kanatti square root ta'uu qaba. Fakkeenyaaf x-nis lakkoofsa raadikaalii ta'e raadikaala sun ta'in lakkoofsa baay'atee nuuf kenna wayiiti. Fakkeenyaaf 2 yeroo fudhannu 2 square yeroo goonu 4 nuuf kenna. Kanaafuu 2 square root dha. 4 ammoo square 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu sababa kanaaf doomeeniin maal ta'a? Doomeniin x ta'a. Akkasuma inni kun greater than or equal to 0 ta'a jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf -1 yeroo fudhannus -1 yeroo square goonu maal ta'a? 1 ta'a. Sababa saniif greater than 0 ta'e jechuudha. 0 yeroo fudhannu yeroo 0 fudhannu 0 ta'a. Sababa saniif greater than or equal to 1 jedheef sababa saniif jechuudha. Fakkeenyaaf -2 ammas fudhannu -2 kana square yeroo goonu maal ta'a? 4 ta'a. Ammas maal ta'e? Positive ta'e. Greater than or equal to 0 dha jechuudha. Inni kunis sababa saniif jechuudha kan inni greater than or equal to 0 jedheeniin. Inni itti aanu immoo range dha. Range is the set of real number jedha. Real numbers y. Y is greater than or equal to 0 dha. Maaliif inni kunis raadikaala jalaa yeroo bahu maal ta'uu qaba? Positive ta'uu qaba. Square root jalaa yeroo bahu
maaliif square root yala yeroo baafnu lakkoofsi tokko positive yookiin ammoo 0 ta'ee ba'a. Sababa saniif jechuudha kan inni asittis greater than or equal to 0 jedheef jechuudha. B irratti maal jedhee R is the set of ordered pair such that y is square of x jedha. Y is square of x. Kana jechuun y square x jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf x dhaaf waan yeroo fudhannu isa kan square yeroo goonu maal ta'a? 1 ta'a. Square jedhama jechuudha. Inni kun square of 1. 2 yeroo fudhannu maal ta'a? 4 ta'a yeroo square goonu. Kanaafuu 4 square 2 jechuudha. Akkasumas 3 yeroo fudhannu square yeroo goonu maal ta'a? 9 ta'a. Kanaafuu sababa kanaaf doomeenii fi reenjii isaa yeroo barbaannu domain is the set of all real number. Maaliif lakkoofsa barbaanne galfachuu dandeenya. -1 illee yeroo galfannu maal ta'a? 1 ta'a. -2 yeroo galfannu maal ta'a? 4 ta'a. 4 ta'a jechuudha. 0 yeroo galfannu maal ta'a? 0 ta'a. Kanaafuu haala kanaan all real number nuuf ta'a jechuudha. Reenjiin garuu the set of all real number ta'e y is greater than or equal to 0 dha. Maaliif square yeroo goonu akkuma argaa jirru positive yeroo square goonu positive nuuf ta'aa jira. Akkasuma 0 yeroo square goonu 0 ta'a. Negatiivota yeroo square goonu maal ta'aa jiranii? Positive ta'aa jiran jechuudha akkuma argaa jirru. Kanaafuu greater than or equal to 0 ta'an jechuudha. Exercise 1.5 write some ordered pair that belong to the following relation R and find the domain in the range of R. Maal barbaadira? Domainii fi reenjii isaa barbaadira. Akkasuma example isaa muraasa kennedha. A irratti the set of ordered pair x, y such that y equal to 3x. X and y are member of integers. Member of integer yeroo ta'anitti y equal to 3x iti jedhu kana y equal to 3x dha jechuudha. Kanaafuu x dhaaf kennaa x dhaaf lakkoofsa barbaanne kennaa y dhaaf maal akka ta'u hubataa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf maal haa kennu jalqaba irratti 0 haa kennu x dhaaf 0 yeroo kenninu y equal to 3 times 0 dha. Kanaafuu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Akkasuma 1 yeroo kenninu ammoo y equal to x in 1 inni jira 3 baay'isuu tokko maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Akkasuma 2 yeroo kenninu ammoo 2 times 3 6 ta'a jechuudha. Akkasuma minus yeroo kennu -1 yeroo kennu x dhaaf maal ta'a? Inni kun -3 ta'a. Inni biraa ammoo -2 yeroo kennu x dhaaf y equal to 3 times -2 dha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? -6 ta'a jechuudha. -6 ta'a. Kanaafuu asirraa wanti nuti hubannu maalidha? Doomeniin keenya x dha. Akkasuma x'n kun x'n maal ta'a? The set of all real number ta'a. All real number ta'a. Maaliif lakkoofsa barbaanne galfachuu dandeenya jechuudha bakka x. Akkasuma y irratti akkuma argaa jirru positive argataa jirra, 0 argataa jirra, akkasuma negative argataa jirra. Kanaafuu doomeniin keenya reenjiin keenyas maal ta'a? The set of all integers. All real number osoo hin ta'in all integers. Inni jalqabaatis the set of all integer dha. Maaliif asitti integer waan nuun jedheef jechuudha. By irratti the set of ordered pair x, y such that y equal to -2x. X and y are member of integers. Isa kanaafis example kennee sanbooda maal goona? Y equal to -2x. Isa kanaafis erga kennee booda maal goona? Doomeenii fi reenjii isaa barbaanna jechuudha. Fakkeenyaaf 0 yeroo kenninu y equal to -2 times 0 0 ta'a. Akkasuma x dhaaf 1 yeroo kenninu maal ta'a? 1 yeroo kenninu y equal to -2 bakka x maal galfanna? 1 galfanna. Kanaafuu -2 times 1 -2 ta'a jechuudha. Akkasuma -1 yeroo kenninu ammoo
-1 yeroo kennu x dhaaf y equal to -2 times -1 dha. Kanaafuu 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu akkuma asirraa hubannu 0 argannee jirra, maayinasii argannee jirra, akkasuma poozitiivii argannee jirra. Kanaafuu doomeniin keenya maal ta'a? X ta'a. X'n ammoo the set of all integers ta'a jechuudha. Akkasuma doomeniin keenya rangein keenyas the set of all integerii ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti determine the domain in the range of each of the following each of the relation with ordered pair. Isaan kanniiniif doomeenii fi reenjii barbaadidha. Doomeniin x jennee jirra. X maalidha? Kan jalqabaa kunniin hundi isaaniitu maalidha? Doomeenii nuuf ta'an jechuudha. Kanaafuu -1 0 2 3 4 isaan kunniin doomeenii nuuf ta'anii jechuudha. Y'n ammoo yookiin ammoo reenjiin keenya ammoo maal ta'a? Kan lammaffaa kanneen fakkeenyaaf 7 3 irra deebi'e. Kanaafuu -2 isaan kun reenjii nuuf ta'anii, isaan kun ammoo doomeenii nuuf ta'anii jechuudha. Sadaffaa irratti let R be a relation of the set of ordered pair x, y of real numbers such that the sum of whose square is 1. Identify the ordered pair which belong to R jedha. Kanaafuu relationiin nuuf kenname maayini the number such that the sum of isa jedhu kan the sum of whose square is 1. Kan nuuf kenname kanniin keessaa fakkeenyaaf isaan kunniin kan nuuf kennaman kanniin square goone lamaan jechuudha. Fakkeenyaaf 1 fi 1 square goone lamaan isaatu yeroo walitti ilaanu maal ta'uu qaba? 1 nuuf kennuu qaba jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa akkasii sunniin as keessaa riileeshinii kanaaf deebii ni ta'anii jechuudha. Kanaafuu as keessaa fakkeenyaaf jalqaba kan jiru kana 1 square 1 isa jedhu kanaaf fudhan 1,1. Kanaafuu isa kana yeroo square goonu isa kanas yeroo square goonu 1 squarein 1 dha. Eda'u 1 squarein 1 dha. Kanaafuu inni kun 2 ta'e jechuudha. Maaliif the sum of whose square is 1 nuun jedhe waan ta'eef. Squareewwan isaan lamaanii kunniin yeroo walitti ilaanu maal ta'uu qabanii? 1 ta'uu qaban. Kanaafuu inni kun deebii nuuf hin ta'u jechuudha. Lammaffaa bira yeroo dhufnu 0 fi 1 dha. 0 fi 1 dha. 0 yeroo square goonu 0 ta'a. 0 eda'u 1 yeroo square goonu 1 ta'a. Kanaafuu yeroo walitti ilaanu 1 ta'a. Kanaafuu inni kun deebii nuuf hin ta'a jechuudha. Inni itti aanus 0, -1 isa jedhudha. Kanaafuu isa kanas square goona. 0 squarein 0 dha. Eda'u -1 squarein maal ta'a? 1 ta'a. Kanaafuu inni kun yeroo walitti ilaanu 1 ta'a. Kanaafuu inni kunis deebii nuuf hin ta'a jechuudha. Inni kun deebii hin ta'u maaliif? 2 square yeroo goonu 4 dha. -1 square yeroo goonu 1 dha. Yeroo walitti ilaanu 5 ta'a. Kanaafuu inni kun deebii nuuf hin ta'u jechuudha. Isa kanneen lamaanis yeroo fudhannu radical 2 over 2 minus radical 2 over 2 dha. Kanaafuu isa kanneen yeroo square goonu isa kanas addatti square yeroo goonu inni kun yeroo square ta'u radical 2 over 2 kun yeroo square ta'u 2 over 4 ta'a. Eda'u inni kunis yeroo square ta'u minus radical 2 over 2 yeroo square ta'u minusiin tun positiva jijjiiramti. Kanaafuu irraa badde jechuudha. Kanaafuu inni kunis 2 over 4 ta'a. Kanaafuu isa kana yeroo walitti ilaanu maal ta'a? 4 over 4 ta'a. 4 over 4 jechuun ammoo 1 dha jechuudha. Kanaafuu inni kunis deebii nuuf hin ta'a jechuudha. Lammaffaan kunis akkuma hojjenne kana maaliif kana yeroo kana square goonu tokkuma jechuudha isaan lamaan kunniin. Kanaafuu inni kunis deebii nuuf hin ta'a. 0 square yeroo goonu lamaa isaa. Kanaafuu 0 eda'u 0 0 kanaafuu inni kun 1 nuuf hin ta'u. Kanaafuu inni kunis deebii hin ta'u jechuudha. Inni kun ammoo minus radical 3 over 2 minus 1 over 2 isa jedhu kana. Kanaafuu lamaan isaatu kophatti maal goona? Square goona jechuudha. Isa kana yeroo square goonu negatiivni kun irraa bada. Kanaafuu 3 over 4 ta'a. Eda'uu jennaan. Kanas yeroo square goonu negatiivni kun irraa bada. 1 over 4 ta'a. Kanaafuu inni kun 4 over 4 ta'a jechuudha. 4 over 4 jechuun ammoo 1 dha.
Kanaafuu inni kunis deebii nuuf ta'a. Inni kunis kanaan dhuma garaagarummaa qabu yeroo hojjannu tokkuma ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin deebii nuuf ta'an jechuudha. Kan right itti godhe kunniin. Find the domain in the range of R jedha. Kanaafuu doomeenii fi reenjii isaa barbaadidha. Kanaafuu arriin isaan kamii amma inni kun arrii nuuf hin ta'u maaliif deebii waan nuuf hin ta'iniif kanaafuu kan x kunniin tokkochinuu doomeenii fi reenjii nuuf ta'uu hin danda'u jechuudha. Kam qofatu nuuf ta'a kan raayiti qofatu nuuf ta'a. Kanaafuu doomeeniin x dhenne jirra. X'n kan raayitii kanneen keessaa 0 ammas 0 yeroo deebi'ee raadikaal 2/2 minus radical 2/2 akkasuma minus radical 3/2 fi 1/2 maal ta'anii doomeenii nuuf ta'an jechuudha. Y'n yookiin ammoo reenjiin ammoo maal nuuf ta'a kan lammaffaa kanniin jechuudha. 1 minus 1 1 minus 1 minus radical 2/2 minus radical 2/2 radical 2/2 isa kana jechuudha. Radical 2/2 akkasuma minus 1/2 fi radical 3/2 ta'an jechuudha. Minus 1/2 and radical 3/2 maal nuuf ta'anii reenjii yookiin ammoo y nuuf ta'an jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kan guyyaa har'aa haala kanaan xumuree jira. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isin jecha. Viidiyoo kana yoo laayik hin godhin laayik godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan viidiyoo kana namoota hedduutu barbaada waan ta'eef isa kana sheer godhuu akkasuma laayik godhuu hin irraanfatina. Chaanala kanaaf yoo haaraa taatan ammoo sabskiraayib godhuudhaan na bira dhaabadhaa isin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.